Guys, videoon kun kan hojjetamteef hatantamani akkanumallee ergaan kun namoota biraa kan qabuuf like share gochuun irraanfatinaadha. Channel kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe godhaa. Egaa ergaan kiyya warroota Joyo Live hojjechaa turtan kan ilaallatudha. Joyo Live guutumaan guututti akkaawuntii isaanii yookaan immoo appilikeeshina kana cufuudhaaf deemaa jiranii. Kanaaf warroonni achirraa koinii garaagaraa qabdan doolaara waliin sassaabbatanii koinii 100, 200, 200, 500 qabdan koin seelaara warroonni taatan egaa guutumaan guututti Joyo Live dhaabbachuudhaaf deemaatiin jira waan ta'eef guutumaan guututti qabeenya keessan kan achirratti qabdan baasuudhaaf deemaadha. Sa'aatii 12tu hafee jedhaniitiin kan baasan ergaa kana miseejii kana karaa Joyootiin yeroo beeksisan akkanumallee karaa Takka Live'tiin illee beeksisaniitiin jiranii. So kanaaf ni dhaabbata jechuudha. Kana jechuun sa'aatii 1 irratti ni dhaabbata. Feebruaarii 2dha. Feebruaarii 2 irratti ni dhaabna jedhaniitiin jiranii. Egaa miseejiin kun karaa Joyo Live keessaniitiin isin dhaqqabeetiin jira. Announcementii keessa seenaatii ilaalaa. Notice of service termination jedha. Egaa beeksisa tajaajila dhaabuu Joyo Live'dha kan jedhu kan ibsan jechuudha. Dear usersedha. Egaa kabajamtoota fayyadamtoota keenya ammaan booda deeggarsa itti fufiinsa qabuun Joyo Live wajjin turuu keessaniif hedduu tokko isin galateeffanna. Egaa tajaajila keenya dhaabuu keenyaan immoo hedduu tokko ni gaddina. Tajaajilli keenya ammaan booda sa'aatii 12 booda ni dhaabbata jedhanii sagantaa ittiin dhaabanillee ifa taasisaniitiin jiranii gabaabinatti isiniin dhaqqaba. Egaa like gochuudhaan share gochuudhaan namoota Joyo Live irraa akkaawuntii doolaara baay'ee qaban akka hin nyaatamneef yaalii taasisaadha isiniin jechuu barbaada. Egaa fulbaana ram har'a jechuudha. Fulbaana 2 bara 2026 irraa kaasee nama haarawa galmee haarawa nama akkaawuntii baratu dhaabneetiin jirredhanii akkanumallee sarviisii adda addaa kennuu dhaabneetiin jira kan jedhaniitiin kan ibsan jechuudha. Fulbaana 3 yookaan immoo Feebruaarii 3 irraa kaasee immoo chaanaloota tajaajila maamiltoota keenyaa guutumaan guututti ni cufna kan jedhudha kan jiru jechuudha. Feebruaarii 4 irratti immoo oofishaalii sarviisiin Joyo Live jedhamu kun ni cufama kan jedhaniitiin kan ibsan jechuudha. Tajaajilli kun addaan cituudhaan duratti wantoonni isin beekuu qabdan fayyadamtoonni hundumtuyyuu beekuu qabanii hubachuu qaban waan jedhu asirratti kaasaniitiin jiranii. Egaa wantoota kana gargaarsa barbaachisaa ta'e karee tajaajilaa maamiltoota keenyaa qunnamuudhaan waan hundaayyuu wajjin haasawuu ni dandeenya. Isin gargaaruu ni dandeenya. Isin gargaaruudhaaf immoo tattaaffii ni goona waan jedhu gaasaniitiin jiran jechuudha. Egaa galmi gahinsi isaaniillee egaa hirmaannaa tajaajiltoota irratti akkanumallee kenna tajaajiltoota irratti akka ta'e waan baay'ee kaasaniitiin jiranii. Kanaaf guutumaan guututti Joyo Live wanti jedhamu Feebruaarii 4 irraa kaaseef kana jechuun akka faranjootaatti fulbaana jechuudha. Akka keenyaatti immoo ammajjii jechuudha. Akka keenyaatti fulbaana yeroo isin jedhu akka fudhanne ammajjii irraa kaasee jechuudha. Ammajjii irraa kaasee ammajjii keessatti argamna. So ammajjii 4 irraa kaasee guutumaan guututti kan cufamu ta'a jedhaniitiin kan ibsan. So kanarraa ka'uudhaan maal gochuu qabdan? Tokkoffaa akkaawuntii keessan irraa doolaara qabdan sa'aatii hafee kana keessatti baafachuudhaaf yaalii taasisaa. Lammaffaa immoo akkaawuntii keessan irratti kan qabdan doolaarota ta'uu danda'a. Koyin seelaara yoo taatan amma fakkeenyaaf baay'ee qabdanii koyinii keessan gara daayimandiitti jijjiiruu yaalaadha. Ergasii immoo isa san withdraw gochuudhaaf yaalii taasisaadha. Isaanis kontaaktii sappoortaroota qabanii isin gargaara jedhaniitiin jiranii isaan kontaaktii gochuudhaan doolaara keessan achirraa baafachuudhaaf yaalii taasisaa. Kana keessatti warroonni hin guutin immoo fakkeenyaaf namni 50 ga'ee jira, 60 ga'eetu jira, 70 ga'eetu jira daayimandii jechuudha. Warroonni akkasii immoo hedduutti hafuu danda'a. Garuu kana wal qabatee ergaan tokko baheetiin jira. Takka live stream isin barsiiseetiin jira. ID kanaan galmaayaadha. Isarratti dheqaatii galmaayaati. Isaan immoo beeksisa tokko baasaniitiin jiran. Namoota kanaan dura Joyo Live irraa hojjechaa turan. ID keessan qabdan koottaatii nu biratti galmaaya jedhaniitiin jiranii. So warroonni Takka Live streaming banatin immoo ID kanaan banadhaadha. Ergasii immoo direct garam deemtan jechuudha. Gara Takka Live'tti deemtan. Takka Live streaming ni banattanii steepii ittiin barattan immoo viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san channel kan Google Telegram irraa argachuu dandeessan. Viidiyoo san laalaatii banadhaa. Ergasii immoo ID kanaan galmaayaadha. Salphamatti ergasii immoo meseejiin isin dhaqqabu tokko ni jira. Announcement yookaan meseejiin isin dhaqqabu ni jira. Meseejii saniin akkamitti galmaa'uu akka dandeessan asin dhaqqaba. Isaanis beeksisa mataa isaanii baasanii jira waan ta'eef amma isiniin dhaqqabaa jechuudha. Beeksisa saniin irraa maaltu jira? Maaliif koomishina bareeda argachuu dandeessa? Warroonni kanaan dura Joyo Live irratti hojjechaatiin turtan koomishina bareeda argachuu dandeessa waan ta'eef beeksisa isaan baasan san ilaaluu dandeessanii. Limited time taskidha. Egaa Joyo server will shut down in 12 hours. Sa'aatii 12 keessatti xumuramuudhaaf deemaa jira. Important notice for all app users jedha. Please start inviting Joyo users to Takka now. So ammuma eegalaadha. Takka Joyo irraa gara Takkaatti koottaa isiniin jira. Kanaanis wanti isin argattan maalidha kan jedhu haa ilaalume. Rewards you can get. Reward isin argachuu dandeessan. Tokkoffaa
50 hanga 100 coin per successful invite nama yeroo gootan successful nama ta'e nama invite gootaniif salphamatti 50 hanga 100 biinii kennuu fi akka danda'an kan ibsan jechuudha. Inni biraa immoo komishina upgrade godhachuu dandeessan, komishinni keessan guddachuu danda'a kan jedhu ni jira. Akkanumallee invited users also get bonus coins, bonus kan ta'e coinii argachuu dandeessan kan jedhan jechuudha. So kunis wannaadha kan ibsamedha. Limited time only jedha. Egaa sa'aatii muraasaaf kan turu akka ta'e kan ibsan jechuudha. So kanaafis maal gootan isin salphamatti galmaa'uudhaa qabdanii jechuudha. So akkamitti galmaa'uu dandeessan kan jedhu ni ilaalla amma gabaabinumatti jechuudha. So amma wanti gochuu qabdan maalidha? Takka live streamer yeroo seentan message irra yookaan immoo inbox keessa yeroo seentan maaltu jira? Message tu jira. Message san jalatti immoo message amma screen irratti argaatiin jirtan san jalatti immoo maaltu argama? Salphamatti linkiitu argama jechuudha. Linkiitu argama. ID keessan kan joyyoodha ni jira miti. Profile keessan clear godhachuudhaan ID keessan san irratti ID keessan copy godhachuudhaan asirratti information kana guutuudhaan maal argachuu dandeessan? Profitii guddaa argachuu dandeessani. Kanas gochuudhaaf akkuma asirratti argartan 50 hanga 100 coin akka argachuu dandeessan, wantu commission isin argachuu dandeessan, invite user only get coins ka jedhu ni argama. So wantoota badhaatu argama. Kana argachuu dandeessan 50 hanga 100 jechuun guddaadha. Coinii guddaadha. Komishina keessanillee argachuu dandeessanii, boonasiiwwan adda addaa illee argachuu dandeessanii, warroonni garasii dhuftan jedhaniitiin kan beesan. Isaanis takka livein egaa carraa kanatti fayyadamuudha kan barbaadan jechuudha. Komishinni keessanillee guddaa akka ta'u kan ibsan jechuudha. So amma isin maal gootanii gabaabinumatti daka kanatti argaatiin jirtan jedheetii yaada. Linkiitu jira. Linkii sanarratti kilik gootan. So welcome Joyo agent ka jedhu takka jedha. Egaa message keessatti kan argatanidha. Ergasii immoo hanga sa'aatii 12tti kan turudha. Taskiin kun egaa guutumaan guutuutti akka cufamaa jiru Joyoon kan ibsan jechuudha. Warroonni kunillee coin reward argachuu dandeessan, komishina keessan guddifachuu dandeessan jedhaniitiin jiranii. Warri eenyudha? Takkaadha jechuudha. Kana fayyadamuu barbaadanii jalqaba irratti ID keessan kan Joyoodha. Yes jettanii qabamuu qabu ka jettutu isinii dhufa. Yes jettanii foormii kana guutan. Ergasii immoo takka ID keessan profile keessan irra kilik gochuudhaan ID san asirratti galchitan. ID takkaadha jechuudha. Kan takka appiidha ittiin hojjettan. ID keessan copy gochuudhaan haala ammana step itti screen irratti argaatiin jirtan kanaan galchitan. Ergasii immoo kan isin gaafatu maalidha? Egaa kan takkaadha erga galchitanii booda ammas kan maalii galchitan jechuudha? Kan Joyoodha galchitan. Joyoo irra seenuudhaan salphamatti asirratti ni galchitanii. Ergasii immoo bakka lamaan irratti iyyuu kan takka ID isin gaafatu takka ID keessan irra ID keessan kan takka akkaawuntii banadhaa isin jedhee jira warroonni banatiin so achirraa fudhatan. Akkanumallee kan Joyoo irra bakka Joyoo sanitti ni galchitanii. Ergasii immoo nama meeqa beektaa isin jedha. How many person you know in Joyo jedha. Nama meeqa beektan? Nama 50 yoo beektan 50, 10 yoo beektan 10, 500 yoo beektan 500, 1000 yoo beektan 1000 jettanii barreessitan. Maaliif? Profitii isin argataniif, komishina isin argataniif isin fayyada waan ta'eef nama san ni barreessitanii hanga ta'e jechuudha. An almost giddugaleessaan balleessaatiin jira. Ergasii immoo xumura irratti submit gootanii jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan welcome Joyo agent to takkaadha. Gara Joyo irraa gara takkaatti baga nagaan dhufte isin jedhanii jechuudha. Egaa haala kanaan komishina gaarii argachuu dandeessanii. Kanaaf warroonni Joyo irratti hojjechaa turtan akka hin nyaatamneef, akka qarshii keessan hin dhabneef viidiyoo kana isiniif waraabee viidiyoon tun editingii baay'ee qabaachuu dhabuu dandeessi. Kanaaf ergaan kun sa'aatii tokkoon booda isin fayyada. Viidiyoon kun jechuudha. Warroonni takka akkaawuntiin banatiin banadhaati. Ergasii immoo komishina kana argadhaa itti fayyadamaadha. ID keessan osoo expired hin ta'in erga cufame booda ID sun isin fayyadu. Appichi gaafa Febraarii 4 guutumaan guutuutti appicha ni cufna jedhaniitiin jiranii. Kana qofa osoo hin taane doolaara achirraa qabdanillee sa'aatii hafe keessatti baafachuudhaaf yaalii taasisaadha. Sababni isaas sa'aatii kun yoo kan xumurame ta'e doolaara san baafachuun hin dandeessanii. Garuu yoo kan baafachuudhaaf yaalii taasiftanillee kan ta'e kontaaktii sappoortaroota haasofsiisan hamma danda'ame isin beeksifna isin qarqaaraa jedhaniitiin jiranii. So doolaara achirraa qabdan dafaatii baafadhaadha isiniin jechuu barbaada. Warroonni ammaan booda Joyo live hojjetan dhaabuu ni dandeessan jechuudha. Kanuma isiniin gahuudhaaf dhufe warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Gasitti nagaan na jiraadha.